العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كينيا كيسومان غرتي نتيارا لغت آفو أمتا كينيا غرتي خا شرا دينات غرتي بوكي لفتنا قبطوف بيا بوك أساني أسيبتي غرتي مني كجارموف ومني كينيا غرتي خدرمتي في أسيب منجاري نتلي نرانتنا وان كان مناخنا داوة شراف وفنيجتو كيسوما نوجي دفته شافي منيسوتا رادوفه أنا لين كينيا رادوفه سلادين لين كينيا نيروبي رادوفه عبد الله كينيا وجي دفنيجتو أكسومتي ياسين لين مينيابوليس رادوفه شيخ كينيا شيخ عبد السلام لين مينيابوليس رادوفه خدير لين رياض رادوفه akkasumatti gaa dhufnee laaluudhaaf mana kana asitti argamuudhaaf hedduu gartee gammachuu guddaan nu dhagayama. Mee sheekha keenya ati akka gartee nama keenya kana qabuqqee as dhufe kana mana isaanii kana agartee dachii kannuu fi asin mana jaaruu fi kana mee maaltu si dhagayame yaa ustaadha keenya? Maasha Allah, bismillah wa salatu wa salaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. duraan dursoo hordoftoota duuba TV Sheekh Anwar baga jiraatan hedduu isinirraa ture har'ammoo walitti deebitanii duuba gammachuun hedduun na dhaggeeffamtee waan halaalaa dhagaa turre waan halaalaa laalaa turre akkaataa hawaasni keenya hawaasa isaanii qabuqqee qubsiisan haala akkaataa itti mijjeessaniif dhufnee keessa jirra maashaallah. duuba dhufiinsi keenya kun وفي خيريتي وبرني ديبني وان قدو كمنو حواس وجار خنا منين أما يصير أرجاج تنكون هندي حواس أرجع تجارة خنا مي حواس أرجع بهاتي تجاري أرجع ريتاتي جمسين جرا هون بكيا مجرو حواس أرجع بهاجارة أرجع لتعلم تعرفنا إن شاء الله سنمافو هون وربيانا تيف قرماتا فتنادا اسم مال قدو جرتني وان جامو akkanu daawwattanii waan kana ummata kanarraa barnoota fudhannee waan isaan dalagan laalaa roobaa jira mannilleen kana fakkaata hawaasni babbareedaan hoggantoonni sheekootiin babbareedduun tunilleen ziyaaraa manneen hawaasni keenya jaare kana laaluu qabnaa arguu qabnaa fagoo illee dhufnu roobnilleen horofnilleen karaalleen haallillee yoo nu dhibe dhufuu qabna waan jaamuu dhufne duraan dursoommaan gammachuun tiyyaa Abdallah Khanameo agartan maashaallah hogganaa keenya jechuudha hayoo isin horii walitti qabdan maqaa isaatiin ulamaatiin teenya bakka buufattanii horiin nu masjiida keessa lallabaa turre tun isa harka jirti jechuudha. Arra kun akka ragaa isiniif ta'uu fi wanni kunillee waraabamaa jira. Fuuldurallee wanni godhame kun gayaa miti waan jaamullee wal mari'annee jirra. Ganaa hawaasni bakka hin arkanne ammoo nuti gammachuun jiraachaa jirra. Anarraas dhufeetiin arkee jechuudha. Bakki nuti jirru bakka qananii ta'uu namaas dhufee arka. Gaafaan achi jiru akka har'aan naan galle ajaa'ibaa. Har'ammoo waa hedduu addanaan bahe qorqorroo tana hawaasa keenyaaf godhuun nu biratti humaatii miti. Ammoo nu wanni qabnu horiin nu qabnu sayyoo ummata kanaaf hin taane akkumaan duraan ja'aa ture wallaahi rakkoo guddoodha rabbii waan irraa nu gaafatu. Duuba duraan dursoo irra gammachuun akkaan na dhaggeeffamtee osoon hin karoorfatin karoora ammalee rabbiin asna fidee waan jaarame kana arkee isinitti illee deebi'ee warra minisootaa keessaa'u dhaloota ummata naannawa kanarraa dhalate warra minisootaa jirtan duuba akka ifnuuf qopheessitaniif wanni irraa ammaa haasawaa jirru tun dhufaa jirra hawaasni kun ganaa bakka hin arkanne ammallee fuuldurallee haga isaan tasgabbaa'anii qubatanii ta'anitti isaan kana cinaa dhaabbannaa amaanaa isin bira kaayachuuf hin dubbachaa jira jechuudha. Akkuma san namni har'a cinaa jiru akkumaan isinitti hime Abdallah Sheekh Abdallaadha ka hawaasa keenya qubsiisaa jiru guyyaa duraarraa ilaarratti jechuudha. Qabeenya isaa dhiisee maatii isaa dhiisee dalagaa isaa dhiisee hujii isaa dhiisee ummataaf if wareegee yeroo ummanni keenya rakkate hunda kabira dhaabbachaa ture isa kana duraan dursoo isaan galatoonfachuufadha. Rabbi jazaa isaa jannataan haa deebi'u jechuudha. Sanumaafuu isa kana akka dhuunfaatti illee akka hawaasaatti illee fakkii godhannee rakkoo inni baadhatee hawaasa isaatiif cinqii inni hawaasa isaatiif baadhatee keessa jiru nu arra sirritti agarree hedduu keessillee nu galee jira jechuudha. Sanumaaf isinitti hin dheeressu ziyaaraa
dhufnee laga xaafoo jechuudha. Kutaa Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa haa uummata keenyaaf manatti ijaaran ziyaaraas dhufnee as jirra. Sanumaaf gaafa Minisoota deebinee hawaasni Minisoota warri waan kana daawwachaa jirtan warri TV Sheekh Anwar daawwachaa jirtan waan kana qophaa'aa nu eegaa isiniif dhufaa jirra. Waan addaa waan takkaa isin hin arkin waan takkaa isin hin dhagayin finnee dhufaa jirra inshaallah. Sanumaafuu Sheekh Anwar sittiin deebii akkaataa itti tartiibatti ooftu. Barakallahu fiik. Barakallah ustaada keenya sheekha keenya galatoomii hedduu gartee lafatana dhuftee waan duraan gartee biyya Minneapolis irraa Ameerikaa irraa asitti hawwuu turte ummata kee kana kabuqqee asitti gartee gargaaruu jirtan isin gartee cinaa dhaabbattanii gargaaruu turtan asitti ijaan agartee gammachuu tana rabbiin si garsiisuun gartee waan ajaa'ibaati. Alhamdulillah rabbi galanne haa ga'u. Itti aansinee mee yaasiin keenyaas Minneapolis irraa dhufee mee yaasiin akka gartee nama tokkootti kunoo jiila gartee kunoo ulamaa'ii sheekooti hojii dhuftee asitti carraa tana harkattee dhuftee lafa tana laaluuf ummata kee kana kagartee shira diinaatiin buqqee as dhufe kana kagartee achi Minneapolis irraa Ameerikaa irraa laalachuu turte kana gizeemma ijaan agartee mee maaltu si dhaga'ama? بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله والله دبي لنا ما تتكاتي وان دوغا دبچوداف ركون حواس خينيا رغيفي حالي حواسني خينيا خيسا جيرو واول مدالاتي متي حقا دبچون غاري دوغتي نتوروني بيسان جيرو ارا منكنا دقيقة شنيف خيسا تاعيون هنجان خيسا تاعون دندينيو لمين تيني امو mana kana lammii teenyaaf jaaruu dadhabuun keenya qaanyii fi waan gartee itti qaanfatamuu qabnurraa manoowwan nuti daqiiqaa shaniif keessa taa'uu hin dandeenyu ummanni Oromoodhaa if bira dabarsanii ummanni biyya keessa jiru ka qabeenya naga keenyata kan qabne ka dandeettii naga keenyata kan qabne ka mijjaa akka keenyatti hin qabne waan akkanaa ummata isaaniitiif godhanii ummata keenya dandamachiisaa jiran jechuudha. Nuti immoo wanni nurraa eegamu akka hawaasaatti akka lammiitti akka nama biyya alaa jirutti akka namoota qabeenya qabutti wanni nurraa eegamu mata mataadhaan ummanni keenya ofirratti beekuu qaba. Nuti kun akka nama rakkoon nama saatirra dhuftetti calaqqisiisaan jiru. Akka nama rakkateettis calaqqisaan jiru. Qaamni isaa lammiinsaa shira haganan geenyeen namni miliyoonaa ol buqqa'ee ummanni Oromoodhaa karaa adda addaati odoo kutaan hin jiin odoo gendaan hin jiin odoo amantiin hin jiin wal cinaa dhaabbatee duudatti walitti hirkatee ummata keenya dandamachiisuudhaaf ummata Oromootiin hedduu galatoomaa jennaan. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin illee hedduu galatoomaa jennaan. Obboleeyyan keenya kan laga xaafoo laga daadhiitiinis hedduu galatoomaa jennaan. Ammoo nuti hojii nurraa eeggamtu hojii gurguddoodha. Sheekottiin teenya dhaamsa dabarsitee jirti. Hojii nuti hojjechuu qabnu fuulduraaf itti deemna. San hojii ogguu biyya itti deebinee imaltuu tanarraa bakka itti deebinee wal mari'anna. Amma wanni haasaa waan asitti fixuu dandeenyu miti. Waan manatti gallee caayaa waliin teenyee haala rakkina uummanni keenya jiruus waliin agarree waliin irratti dalaguu qabnu waliin anjechuu barbaadu tanarratti gartee chaansii tanan galatoomaa jecha dalagaan nu eeggatu dalagaa gurguddoo. Hojiin fuuldura keenya jirtu hojii ciccimtuudha. Kanaafuu uummata keenyaan cimaadhaa, wal dhageyaadhaa, tokko tahaadhaa, waliin dalagaadhaa, garasiif garas waliin dhiibinaadhaa, wal amantiidhaan haa waliin hojjennuun jedha. Obboleessa keenya Abdallaa tanarratti galatoomfachuun barbaada. Akka personaal akka dhuunfaatti dhugatti gurbaan kun hojii isaa dhiisee dalagaa isaa dhiisee hojii lammiif jedhuun za'aa 24 quuqama qabuun hojii biizines isaa dhiisee hedduu galatoomii jennaani antanarratti inshaallah asumarratti hin dhaabaa. بارك الله جزاك الله خير جزاء ان شاء الله دوبا عبد الله خينيا ربي عمري عليه ريسو أراكنو لي أقرتن عبد الله خينيا كونو وري قرتي مينيابوليس الرا سيخنا وانا تلمي تيتيف ادو قرتي وكما وان قبدوف وكما قرتي لمي تيتيف قبدو مالكا قرتي ستي ارقمو أراكنو ورما قرتي مالكا ستي ارقو سبرا دوفي fin dhufnee gartee aslaalu mee warra kana arkuu keetiinuu obboleeyyan kee kana arkitee isaanii hojii dhufuu kana gartee dalagaa hojii teetanaas kunoo arkanii mee maal si dhagamee gammachuu yaaboo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني واحد در دوان اللي ونين جتشوف ديمو
ani waan nuti godhu jirruu fi